Sumaayan osoo eerumee taanaan suuraa viidiyoo yookiin immoo suuraa sargii kootii gadi sii lakkisa jettu Saayidoon gad lakkisee jira jechuudha. Kun akkasittiin kaa suuraa intala haaraa faana garuu fuula ishii maaliif dhoksee fuula ishii dhoksee jechuudha kan inni sargittii qopheeffateetii mucayyittii nutti gadi baasee jiru. Egaa Sumaayaa maal goota? Naan eerumeetiniin suura sargii kootii qofaan gadi baasaa maarroo jechuudha. Amma iddoo kanatti jechuudha Saayidoon na fuudha jedhee dubbachuun isaa si'iini waan masfaraarraa waan si sodaachisu sitti fakkaachuu danda'a. Bargit tarii akka carraa ta'ee raawwatee garaa laaftee deebitee dhuftii laataa. Akkasuma immoo tarii ijoollee koo naannessitee natti fiddii laataa jechuudhaaf wantoota akkanaa kana fayyadama yeroo baay'ee yookiin immoo jedha malee waan fuudhuu dhabee sitti hin fakkaatin jechuudha. Maannim siin kennu namni tokko jechaanii turte jechuudha. Akkuma dhageessanitti kabajamtoota hordoftoota koo. Nagaan isiniif haa ta'u, nagaa isin hin gaafanne dhiifamaa akkam jirtanii fayyaa qabdu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaa viidiyoo guyyaa kaleessaa Sumaayyaan dubbatte keessatti eerumee taanaanii viidiyoo sargii kootii yookiin immoo suuraa sargii gadi siif lakkisaa jechaati jechuudha kan isheen turte. Malee ani akka kan kee kana fuudhu eerumufanii maal jechuufanii har'a eerumufanii boru eerumufanii jedhee raawwadhee hin dubbadhu. Na waan hunduma ergan xumureen boodan viidiyoo kan koo isinitti argisiisadha kan isheen jechaatii jirtu. Sijjammar akka jala lafa qotataatii jirtu dubbataatii akka jirtu kun hundi keenya dhagaatii jirra. Akka Saayidoo dhiistee gara biraa deemtu dubbataatii jirti jechuudha. Saayidoon garaa murachuu dadhabee maalifiin amma inni akkanatti kana hunda dubbachuun isaa akkasuma immoo har'an fuudha, boruun fuudha, araban fuudha, abashaan fuudha, kanan fuudha, sanan fuudha jedhee raawwatee as ba'ee dubbachuun isaa tarii guyyaa tokko gaabbitee raawwattee ijoollee kana fiddee natti argisiisti. Tarii guyyaa tokko deebitee dhuftee raawwattee na waliin jiraatti jechuudha fi aga kana godhanatti fakkaata. Gaafan keessa kootti yaadu jechuudha. Abbaa baaliidha kun. Abbaa baalii kooti jechuudha. Jecha kan kooti malee inni maal akka inni yaade rabbitu beeka. Yaa ta'u malee immoo osoo yaadni isaaf qalbiin isaa akkasuma immoo ijoollee kana yaaduu baate ijoollee kanarraa dhimma qabaachuu baate Saayidoon qaata akka fuudhu abdii qabna jechuudha. Ni beeknallee hundi keenyayyuu sababni isaa maalinni ijoollee isaatiif jedheeti jechuudha. Kan inni dhiphataatii jiru ijoollee isaatiif jedheeti kan inni waa meeqa ta'aatii jiru akkuma arginutti ijoollee koo osoo natti argisiiste ijoolleen koo osoo na waliin jiraatanii kan jedhu yeroo baay'ee dubbata akkuma arginetti. Egaa immoo ishiin kunoo eerumee raawwadheen sargii koo sitti argisiisedha kan isheen jechaanitii jirtu jechuudha. Egaa dubbiin amma babal'achaa jirti gaafa ilaallu dubbichi babal'ataatii jira. Sumaayyaanis ardi deebisaatii jirti jechuudha. Amma akka duraanii miti dura gaafa waan tokko intini jettu waa'ee isaallee badaa akkanatti hin dubbattu. Sodaatate jechuudha. Arrabarra qabachaati waan hundumaa kan isheen dubbattu. Isa ammaa kana immoo garuu isheenis haardidhaan dubbataatee jirti. Aaratii jirti jechuudha. Wanti ishee aarsaa jiru immoo maali yoo jettanii waa'ee salaamiiti. Waa'ee salaamii irratti gadi qabdee dubbachaatti turte. Akkuma dhageessanitti salaamiin gaafa Saayidoon na fuudha jedhee gara Yamanii deemu ogguma sana darsa ishee haratteetii kaate. Inna salaamii fi Saayidoon rakkina cimaa akka isaan qabanii natti mul'ate. Ofiif jettee raawwattee deemti malee anaaf jetteetii miti. Saayidoon na fuudha jedhee viidiyoo isaa gaafa argitu Yamaniin fuudha jedhee isaa dubbatu viidiyoo isaa gaafa argitu ogguma sana kaatee jette ogguma sana kaatee. Anaaf oogdeetii namni kun kan jettu baay'ee tokko itti dhaga'ameeti jira waa'een kanaatis jechuudha waa'een salaamiitis. Haa ta'u malee egaa ofisheetiifis immoo yaada qabdu ibsatteetii jirti dubbatteetii jirti. Egaa kunoo akka eerumuudhaaf jettullee dubbatteetii jirti jechuudha. Tayyib ergammoo ofii keeti jechuudha. Sumayyaa qoyanii koo በጣም የገረመኝ jechuudha. Baay'uma tokko wanti nagarramee na dhiisuu dide ለራስሽ ዋጋ ባለው ፎቶዬን ቪዲዮዬን አሳያለሁ ምናምን እያልሽ ነው እና እሱን ለምንድን ነው የምትከልክዪው? ለምን ትከለክያለሽ? አታይም? Maaliif dhoowwita isa innistu
Dubartoota eessatti heerumuu dhufani jala dhattee waa meeqa jettaanii ol dirtee gadi dirte. Gaafa inni nama tokkotti dhiyaatee argite qaata burraa karrayyuu itti kaatee dhufte tayyib ofii keetii erga heerumuu barbaadde inni soo haa fuudhu innistu maaliif warrakkisuun maal bu'aa maal qaba? Min xiqim aለው ቆይ ምንም ጥቅም የለውም jechuudha. Waanuma tokko rakkoo tokkoyyuu faayidaa tokkoyyuu siif hin qabu yoo dhiiste siif wayya jechuudha. Inni heerumte erga taate atis karaa nagaa deemi jaarsa nagaa sittaa qabu isas immooyyuu jaartii nagaa karaa nagaa haa deemu innis jechuudha. Ijoollee koo dhiisee waanan si bira dhufu sitti fakkaataa ani hin dhufuutti. Ijoollee qabattee fakkeenyaaf amma daa'ima lamaan kana qabattee nama biraa biratti deemee heeruma yoo jette siin ulfaata bargite. Ati akkamittiin akka yaadde hin beeku tarii waan qopheeffatte waan yaaddesitu beeka. Waan keessa kee jiru situ beeka nuti wanti nuti beeknu hin jiru garuu immoo minim mihuun jechuudha abbaa ijoollee keetii sii wayyaa ture jechuudha. Waan fedhellee maaf hin taane waan fedhellee maasiin goone abbaa ijoollee keetii sii wayyaa ture. Innis akkasittiin si faana akka inni dhiphataatii rakkataatii jiru kunoo argaatuma jirta waan ta'eef jibbee miti jechuudha. Inni kan si arrabsiisu yookiin immoo waa'ee kee namni kan akka dubbatu taasisu jibbee miti. Akka ati garaa laaftee akka ati aarteellee isatti deebituuf barbaaduu danda'a. Akkasuma immoo akka ati wantoota tokko tokkoon garaa laaftuuf yaaduu danda'a malee jibba kee qabaatee natti fakkaatu. Innaa kanaafiyyuu jechuudha. Garuu osoo garaa walirraa fagaachuu baate osoo waan hin taane waliin jechuu baattanii dubbii ardii akkasii kanas walitti fiduu baattanii deebitanii ijoollee keessan waliin guddifattanii baay'ee tokko na gammachiisa. Hin ta'u soo ta'e immooyyuu gaatis kunoo gara hiree kootii deemuufan jedhaa jira jechaa jirta. Haa ta'u malee immoo akka jaartii nikaa taatee jirtu dubbatteetii turte dhiyeenya kanarratti jechuudha. Machee miyuun baaleenoo nikaan irraa qabaa woonuma fe'illee yoo ta'e abbaa manaa kootii nikaan isaanirra jira jetteetii dubbatteetii turte jechuudha. Kanaafiyyuu osoo nikaa sana ofirraan buusin akkamittiin jaarsa godhattee yookiin abbaa manaa godhattee viidiyoo yookiin suuraa fideessinii oduu takkan odeessiin kan jettee fi akkamittiin isa sirreeffatteeti kanan jedhu gaafii natti ta'eera jechuudha. Baay'ee adda kaleessatti yaada natti ta'eetii ture. Kanaafiyyuu ati duraan dursiitii osoo gana sana hin jedhin nikaa kan kee ofirraa buusiisiin jedha. Heerumuu barbaadda taananii isas immoo rabbi hiree gaarii isattaa yaadu jaartii naga'aa haadha mana naga'aa kan irraa horuu kan walitti horanii rabbi isaanitti walittaa barbaadu. So kanaafiyyuu jechuudha. Yaadota kana hunduma keessattuyyuu immoo yookiin yoo waan keessa sii dhufee jiraate osoo walumaan jiraatte natti tola. Naaf hin ta'u soo jette immooyyuu bakka hiree keetii deemtee nagaadhumaan wal dhaba tokko malee wal jeequu tokko malee wal hamatuu tokko malee osoo waliin jiraattanii nu gammachiisa jedha.